Akkam jirtu hordoftoonni nagaattuu nuti nagaa jirra. Akkuma baratame barumsa afaan Ingiliffaa, afaan Amaaraa akkasumas afaan Oromoo barumsa kallattiidhaan barachuu yogguu barbaadan iimoodhaan lakkoofsa kanaan nu argachuu dandeessu. Akkasumas immoo chaanaalichaaf haaraa yoo taatan subscribe gootanii viidiyoo ilaaluu keessan akka hin irraanfanne. Har'a immoo waa'ee present perfect continuous tense isiniif qabadheen dhiyaadheen jira. Viidiyoo kana erga ilaaltaniin booda faayidaa present perfect continuous tense akkasumas immoo caasaan isaa maal akka fakkaatan kan sirriitti beektan ta'a. Hamma viidiyoo dhumaatti na hordofaan affeerraa kiyya. Hundaan duratti jalqaba kan ilaallu use of present perfect continuous tense yookaan immoo faayidaa present perfect continuous tense kan ilaallu ta'a. Faayidaan isaa used to express a continued or ongoing action that started in past and continued till now. Yookaan gocha yeroo dura jalqabame yeroo dura keessa jalqabame hanga ammaatti itti fufiinsa qabu tokko ibsuudhaaf present perfect continuous tense fayyadamna jechuudha. Gochichi yeroo darbe jalqabame gochichi immoo itti fufiinsaan hamma ammaatti itti fufiinsa qaba jechuudha. Gochoota akkanaa kana kan ibsu present perfect continuous tense fayyadamneeti jechuudha. Wanti sirriitti adda baafachuu fi beekuu qabdan immoo the start time of action is must given in the sentence of present perfect continuous tense. Yeroon gochi tokko itti jalqabame present perfect continuous tense yogguu fayyadamtan kennamuu qaba. Yeroo gochichi itti jalqabdanii kennamuu qaba. Kana sirriitti adda baafachuu qabdu jechuudha. Yeroon gochi itti jalqabames for fi since fayyadamuudhaan bifa armaan gadii kanaan kennama. For a few days, for a few weeks, for a few years, for a few months jecha fayyadamuu dandeessu. Sinsidhaan immoo since months, since 1982, since 2000, since 2010, since yesterday jecha since fi foriidhaan yeroo gochichi itti jalqabame kennuu qabdu jechuudha. For fi since yommuu present perfect continuous tense keessatti fayyadamnu garaagarummaa qabu. Garaagarummaan isaanis for is used before uncertain times yookaan immoo forin kan fayyadamnu gochichi yeroon inni jalqabe sana yoo sirriitti kan hin beekne ta'e forii fayyadamna. Gochichi yeroo inni jalqabu sana sirriitti kan hin beekne yoo ta'e forii fayyadamna. Fakkeenyaaf she has been listening songs for 2 hours. Isheen sirba yeroo sa'aatii 2 dhaggeeffachaa jirti. Isheen sirba sa'aatii 2 dhaggeeffachaa jirti. For 2 hours. 2 hours kan jettu tuni sa'aatii gochichi isheen sirba dhaggeeffachuu jalqabdee hin beeknu garuu immoo sa'aatii 2 dhaggeeffachaa jirti. Sa'aatiin isheen dhaggeeffachuu jalqabde sana yoo sirriitti kan hin beekne ta'e forii fayyadamnaa jechuudha. She has been listening songs for 2 hours jennee haala sanaan ibsina jechuudha. Since immoo since is used before certain times yookaan immoo since kan fayyadamnu gochichi yeroo jalqabe sana sirriitti kan beeknu yoo ta'e since fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf she has been living in United States of America since 1998. She has been living in United States of America since 1998. Bara 1998 irraa jalqabdee isheen Ameerikaa jiraachaa jirti kan jedhudha. Isheen bara 1998 irraa jalqabdee ammas immoo yeroo kana dubbii kanas isheen achi jiraachaa jirti jechuudha. Gochichi isheen Ameerikaa keessa jiraachuu itti fufiinsa qaba hanga ammaatitti jechuudha. Kanaafuu since yommuu gochi isheen yookaan immoo isheen achi jiraachuu kan jalqabde bara 1998 jechuudha. Yeroo akkanatti gochichi sun itti raawwatame sirriitti kan beeknu yoo ta'e since fayyadamne jechuudha. Amma immoo hima positiivaa present perfect continuous tense akkamitti ijaarra kan jedhutti haa dabarru. Present perfect continuous tense yogguu ijaaruu barbaanne caasaa gara gadii sanaan structure of affirmative sentence of present perfect continuous tense gara gadiitti kan jiru subject plus has been or have been plus verb 1 plus ing plus since or for plus time reference. Structure kanaan affirmative sentence of present perfect continuous tense ijaarra jechuudha. Subjectiin matima jechuudha. Has been kan fayyadamnu warra third person singular pronounii ta'aniif warra he fi she akkasumas itidhaafis ni fayyadamna jechuudha. Have been immoo kan fayyadamnu warra third person singular pronounii warra ta'aniif kan akka I, you, they akkasumas we dhaaf kan fayyadamnudha. Sana booda immoo verb 1 ni jira. Verb 1 itti immoo ing edaana jechuudha. Itti aanee since or for. Since yookaan immoo forii fayyadamuu ni qabna. Since or forii sana booda immoo time reference yeroo gochi sun itti
jalqabee time reference jedhama gocha sana yeroo gochi sun itti jalqabamee fayyadamne jechuudha. Yeroo gochi itti jalqabame yogguu hin ibsine yookaan immoo hin eerre present perfect continuous tense ta'uu hin danda'u. Present perfect tense fi present perfect continuous tense kan adda baasu iyyuu for since fayyadame sana booda time reference isaati. Time reference qaba present perfect continuous tense jechuudha. Fakkeenyaaf she has been living in USA for 5 years. Isheen USA keessa waggaa 5 jiraachaa jirti jedha. Kanaafuu she kan jedhu subjectidha. Has been fayyadamne maalidha? She kan jettu third person singular waan taateef jechuudha. Sana booda livingidha. Living immoo verb one liveidha. ing itti dha'uudhaan gara living itti jijjiirree jirra. In USA sana booda forii fayyadamne since fi forii keessaa forii fayyadamne jira. Time reference keenya immoo 5 years ta'a jechuudha. Haala kana. Amma immoo caasaan hima negatiivaa present perfect continuous tense maal fakkaata kan jedhutti haa dabarru. Structure of negative sentence of present perfect continuous tense is subject plus has not been or have not been plus verb one plus ing plus since or for plus time reference. Jenna maayinni subject jechuun matima eda'u has not been warra third person singular pronoun ta'aniif has not been fayyadamna. Has not been notii qofa eda'uudha jechuudha negative taasisuudhaaf. Sana booda have not been immoo warra third person singular riin ta'aniif fayyadamna jechuudha. Kanneen akka you akkasumas immoo they itti fayyadamna. Sana booda immoo verb one plus ing plus since or for since yookaan immoo for fayyadamne. Sana booda time reference haaluma structure riin positive present perfect continuous tense itti ijaaru sana wal fakkaata notii qofa eda'uudha jechuudha. Fakkeenyaaf she has not been living in USA for 5 years. Isheen USA waggaa 5 keessa jiraachaa hin jirtu. Isheen waggaa 5 USA keessa jiraachaa hin jirtu kan jiru jechuudha. Kan ittaan immoo akkamitti present perfect continuous tense dhaan gaafii ijaarra kan jedhudha. Gaafii immoo kan ijaarru structure kana fayyadamuudhaan jechuudha. Structure of interrogative sentence of present perfect continuous tense is has or have plus subject plus been plus verb one plus ing plus since or for plus time reference. Formula kana fayyadamuudhaan gaafilee ijaarra jechuudha. Has kan fayyadamnu warra third person singular pronoun ta'aniif kan akka she itidhaaf fayyadamna. Akkuma duraa jechuudha have immoo third person singular pronoun in ta'anidhaaf fayyadamna. Sana booda subjectii fayyadamna jechuudha. Subjectiin has fi have itti aante dhufti jechuudha. Subjectiin kan akka she itis ta'uu danda'a, maqaa namaatis ta'uu danda'a. Dhuftii sana booda immoo been fayyadamna. Been sana booda plus verb one ing itti dha'uudhaan since fi or for since yookaan immoo forii fayyadamuun keenya mastidha. Fayyadamuun irraanfatinaa jechuudha. Sana booda time reference fayyadamne jechuudha. Fakkeenyaaf has she been living in USA for 5 years? Isheen waggaa 5 USA keessa jiraattee jirti gaafiidha jechuudha. Haala sanadha. Viidiyoo ceelaaltanii waa akka bartana abdiin qabaaf chaanaalichaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu akka hin irraanfanne akkasumas immoo commentii nuuf barreessaa. Akkasumas barumsa kallattiidhaan yoo barachuu barbaadan iimuudhaan lakkoofsa kanaan nu argachuu dandeessu. Viidiyoo biraatiin immoo yoo hamma wal arginutti nagaan ta'a.